NASA'n yookaan National Aeronautics and Space Administration dhaabbata guddicha Ameerikaa hawaa irratti qorannoo geggeessu akka ta'e ni beekama. Akka karoora NASAatti gaafa Mandee yookaan August 29 mishinii historical ta'e geggeessuudhaaf deema. Innis lunar mishinii yookaan mishinii gara addeessaatti godhamudha. Habuurraa gara addeessaatti godhamu jechuudha. Maqaan mishinii kana Artemis Mission jedhama. Adumsa kana egaa yookaan habuurraa kana egaa seena qabeessa kan taasisu NASA'n waggoota 50 booda gara lunar surface yookaan gara muunii kanatti adeemsa yaalii gochuudhaaf kan inni godhudha. Akkuma isin beektanii kitaaba elementary keessatti mana barnootaatti akka nu baranne Apollo mishinii dhaanii astronaantonni Ameerikaa akka Armstrong fa'aa addeessarra ji'arra qubatanii irra deebanii irra utaalanii kan jedhu barachaa turreerra. Erga sanaa booda yaaliin taasifames hin jiru. Waggaa 50 ta'eera jechuudha. Waggaa 50 ta'eera. Kun seena qabeessa isa taasisa. Guddina saayinsii fi teekinooloojii NASA'n itti fayyadamuu deemu mishinii Artemis jedhamu kanarrattis mul'achuudhaaf deema. Kanaaf egaa anis kana hordofuudhaan viidiyoo lama isinii qopheesseen jira. Innis jalqaba irratti seensaaf akka ta'utti waa'ee luunaarii yookaan waa'ee muunii kana gadi fageenyaan wajjin ilaalla. Uumama ishee, orbiitii ishee fi faayidaa isheen lafa keenyaaf kennitu wajjin ilaalla. Itti aansuudhaan immoo waa'ee mishinii kana diiteelii isaa haasofna jechuudha. Habuurraa yookaan gara addeessaatti filaayit godhanii habuuruun maaliif barbaachise? Jalqaba eenyutu yaale? Apollo mishinii maalidha? Artemis mishinii inni haaraan kun immoo maal of keessatti qabata? Teekinooloojii yookaan saayinsii addaa maal of keessatti qabata? Kan jedhu wajjin ilaalla. Egaa chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii qubee ta'aa jecha. Viidiyoon kanneen kaanis akka dursee isin qaqqabuu fi mallattoo bilbilaa yookaan beelii sanatti bu'uudhaanii all bakka jedhu irra godhadha. Kutaa kana keessatti waa'ee uumama addeessaa fi orbiitii ishee faayidaa isheen lafaaf kennitu gadi faginaan wajjin ilaalla. Itti seensaaf akka nuu ta'utti uumama addeessaa lunar origin yookaan origin of lunar kan jedhamudha. Akka origin of lunar yookaan lunar origin jedhutti waggoota biliyoona 4.5 dura qaamni hanga pilaanetii Maarsii ga'u tokko lafa keenya bara sana turte wajjin walitti bu'ee jedha. Qaamni caccabaan yookaan debris kan jennu kun lamaan kanarraa caccabee uumamuu addeessaadhaaf sababadha jedha. Lafa keenya bara sana turte jechuun lafti keenya bara sana waggoota biliyoona 4.5 yeroo sanatti qaamni tokko qaamni lubbu qabeessi maayikirooskoopiik orgaanizimiin irra hin jiru jechuudha. Dibrisiin qaama lamaan kanarraa uumame caccabaanii uumamuu addeessaaf sababadha jedha. Yeroo sanatti egaa wanti yuunivarsiin kun hot waan tureefis addeessi kun bifa dhangala'aa qaba ture jedha. Dhangala'aa yeroo jedhu qal'aa akka bishaanii otoo hin taane molten state bifa baqe wanta baqee jechuudha. Dhagaa yoo ta'e amma dhagaan yoo baqe akka bishaanii hin qallatu silas bifa molten state kan qabu ture jechuudha. Molten statein kan addeessaa kun egaa waggoota miliyoona 100 booda immoo gara crystallize ta'utti fixed ta'ee bifa sheeppii qabaachuu definite formii qabaachuutti dhufe jechuudha. Akka origin of lunariin kun dubbatutti jechuudha. Addeessi kun egaa bifa molten state irraa bifa baqeerraati bifa dhangala'aarraati gara crystallized formitti gara qaama jajjabootti kan inni jijjiirame waggoota miliyoona 100 boodadha jechuudha. Akka lunar originiin dubbatutti. Egaa yeroo formation of crystallii kana yeroo qaama jajjabootti addeessi kun jijjiiramaa deemtu dhangala'aa sana keessa magma of ocean baqaan suni yookaan molten state sana keessa density xixiqqaa warri qaqqabamu qaamonni gara alaatti bahuudhaan lunar crust uume jechuudha. Irra keessa jajjaboo irra keessa lunar yookaan addeessaa jechuudha. Akkuma lafti keenya qaama qabdi illee crust mantle core kan jennu kun akkasidha kan kanaas
Densitii xixiqqaa warri qabanii yeroo crystal formationii addeessaa kana gara irra keessaatti bahuudhaani qaama crust of the lunar or crust of the moon irra keessatti akka inni uumamu taasifameera. Egaa addeessi kuni atmosferii sparse taate qabdi. Atmosferii haphii jechuudha. Lafti keenya atmosferiin ishee tiikiidha. Wanti tokko samii keessaa itti furguggisaa utuu dhufe illee lafa tuuntuqiin atmosferii lafaa keessatti gubatee carraa hafuu qabaa jechuudha. Atmosferiin ishee haphii waanta ta'eef asteroidoonni, koomeetonni, meteoroid kan jedhaman wanti balali'an akka dhakaa rookii garaagaraa kuni yeroo garaagaraatti qaama addeessaa kana rukutaa turanii jedha. Qaama addeessaa kana rukutaa turanii. Kanaaf qaamni addeessaa kuni akkuma amma as teenyee ilaallu otoo hin taane tulluus ni qabaa, baalees, dhooqa garaagaraa qaba jechuudha. Qaamni addeessaa kuni boollas ni qabaata jechuudha qaamni addeessaa. Faginni addeessi lafarraa qabdu gara kiiloomeetira 884 fi 400 ta'a averejidhaan jechuudha. Averejidhaan gara kiiloomeetira 384 fi 400 qabaatti jechuudha. Fagina ishee lafarraa qabdu. Ulfaatinni ishee yookaan maas kan jennu kun ulfaatinni ishee baay'ee salphaadha. Parsantii tokkorra caalti kan lafaa. Parsantii tokko taate jechuudha. Fakkeenyaaf lafti keenya kiloogiraama 100 yoo taate addeessi keenya immoo kiloogiraama 1.2 akkas taate jechuudha. 0.0123 of Earth mass jedha waan ta'eef jechuudha. Temperature range ishee immoo yoo fudhanne temperature range ishee baay'ee nama kofalchiisa. Negatiiva 248 hanga pozitiiva 123 digirii seelsheesiidha jechuudha. Negatiiva 248 baay'ee qorraa fi ho'aa 123 pozitiiva digirii seelsheesiidha jechuudha. Gaaffiin sin gaafadha. Asirratti koomentii jalatti naa barreessuu dandeessu yoo dandeessanii hinti isinii kennuudhaaf averejii fagina isheen lafarraa qabdu averejiidhaan hin kaa'e. Sababni isaas yeroo itti lafatti dhiyaattuu hin qabdi, yeroo itti lafarraa fagaattuu hin qabdi. Addeessi kun jechuudha. Fagina lamaan kanaa idaanee lamaaf irree fagina averejii isheen lafarraa qabdu argannaa jechuudha. Temperature rangein kun akkamitti garaagara amma kana walirraa fagaachuu danda'e kan jedhuu fi deebii itti barbaaduu dandeessu. Giraavitii ishee yoo ilaalle yookaan harkisa ishee yoo ilaalle harkisni ishees akka harkisa lafaatii miti. Akka harkisa lafaatii miti. Fakkeenyaaf harkisni lafaa 9.7 waan akkasii gara 10tti kan hiikudha. Fakkeenyaaf harkisa lafaa 10 yoo jenne harkisni kan giraavitiin kan addeessaa immoo 1.6 ta'a jechuudha. 1.6 0.166 of Earth gravity dha waan taateef jechuudha. Salphaatti wal bira qabeen isinii kaa'e meeshaan kiloogiraama 45 qabu tokko lafarratti addeessarra yoo geessitanii kiloogiraama 7.5 ta'a jechuudha. Weightless ta'aa deemaa jechuudha. Yookaan immoo namni lafarraatii ol utaalu fakkeenyaaf yoon meetira tokko lafarraa ol utaaluu danda'e addeessarra deemee meetira 6 ol utaaluu nan danda'a jechuudha. Kan nama kofalchiisu meetira 6 ol utaallee gaafa lafa buunus suutuma innee buunaa jechuudha. Suutuma innee kufnaa jechuudha. Sheeppii ishee yoo fudhanne bifa sfeerii qabdi, bifa geengoodha. Garuu perspeektiiviidha wanti kuni. Sababiin isaas yoo itti hiqnee ilaalle tulluunis ni jira, dhooqni, lagnis ni jira waan ta'eef sheeppiin ishee sheeppii qulqulluu sfeerii miti. Yoo irraa fagaannee akka lafa teenyee addeessa ilaallu kanatti immoo sheeppiin ishee waanuma geengoo qulqulluu fakkaatti. Kanaaf maal jedhu imperfect sphere jedhu jechuudha. Orbiitii ishee immoo haa ilaallu. Orbiitii isheen lafatti gootu haa ilaallu. Rotation jennee haa fudhannu. Rotation jennee bakka hoo buufanne kan isheen lafatti naannoftu. Spin yookaan revolution jedhu deeddee tokkotti immoo sasheen ofirra naannoftu. Aksisii mataa isheerras ni naannofte jechuudha. Okay? Akkuma lafti keenya aksisii mataa isheerra naannoftu, aduuttis naannoftu, addeessi immoo aksisii mataa isheerras ni naannofti, lafattis ni naannofti jedha. Argitanii?
Garuu kan nama ajaa'ibu addeessis laftis aduutti naanna'u jechuudha. Addeessis laftis aduutti numa naanna'u jechuudha. Wanti na ajaa'ibu waa'ee orbitii addeessaa saatalaayitii uumamaa lafaa waan taateef tokkittii waan taateef synchronous rotation wanta jedhamu jira. Addeessi ofirra naannoftee xumuruudhaaf lafarras naannoftee xumuruudhaaf guyyoota 27.3 fudhatti. Tuqaa 32 yookaan guyyoota 27.32 27.3 siin jedhama. Guyyoota Earth Day Solar Day tun taane Earth Day guyyoota 27.32 fudhatti. Ofirras naanna'uudhaaf lafarras naanna'uudhaaf walqixa fudhattee jechuudha. Fixed fakkaattee jechuudha. Saatalaayitiin kun akkas gaafa naannoftee fixxusi walqixa jechuudha. Guyyaa 27.3 fudhatti. Kuni synchronous rotation jedhamaa jechuudha. Kun egaa dhiibbaa qaba. Yeroo baay'ee one side of earth ilaalaa oolla giloobii yookaan kaartaa irratti yeroo baay'ee lafa keenya sammuu keenya keessa gaafa dhufu giloobii taatee ardiileen qobaa kan irra jiran Ameerikaa, Kaanadaa, Afrikaa, Yuuroop, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa warra kanatti nu bira dhufa sammuu keenya gara. Dudduuba lafaa hoo maal akka fakkaatu yaadnee beekna. Of course, parsantiin 75 lafaa bishaan yookaan ooshenii waan ta'eef dudduuba kan jiru ooshenii mada bishaanumadha. Garuu kan nuti arginu yeroo hundumaa kan argaa oollu TV'ttis haa ta'u fuulduruma lafaa the front face one side of earth jechuudha. Bakka ardiileen kun jiran. Akkasumadha kan addeessa kanaas synchronous rotationii waan qabaattuu fi one side of the moon qofaa argina jechuudha. Half side of moon. Walakkaa ishee qofaa argina jechuudha. Yeroo hundumaa. Maaliif ree? Yeroo isheen naannoftee fixxuu fi yeroo isheen ofirra naannoftee fixxuu guyyaa 27.3 exactly 3 waan fudhatuu fi dudduuba addeessaa arguu hin dandeenyu jechuudha. Dudduuba addeessaan arginu. Half side of the moon argina jechuudha. Mee perspektiiviidhaan kaa'een gaafis hin gaafadha. Osoo ariitii ishee kana aksisii isheerra isheen naannoftu ofirra isa naannoftu kana double gooneemu. Yookaan guyyaa 14 yookaan guyyaa 13 tuqaa something'itti akka isheen fixxu. Addeessi kuni rotationii ofirra spin kan isheen gootu kuni taayimsituu gooneemu. Utoo akkas goone dudduuba addeessaas yookaan half the other half arguu dandeenya jechuudha. Perspektiiviidhaan. Kana jechuun egaa addeessa akkuma lafaa biiftuutti marsiti. Sababii laftii fi addeessi immoo mooshinii qabaniif yookaan biiftuutti immoo marsaniif guyyoota 27.3 ani jedhe kana ifti biiftuurraa maddu angilii yookaan kofa garaagaraadhaan addeessa rukutachuudha. Argitanii? Guyyoota 27.3 ani jedhe kana ifti aduu gaafa asii addeessa kana rukutu kofa garaagaraadhaan rukutaa jechuudha. Takka saayidii kanaa, takka saayidii kanaa, takka saayidii kana rukutaa deemaa jechuudha. Ifti aduurraa maddu addeessa kana. Sababii kanaafidha kan nuti yeroo addeessi dhalattu arginu qalloo wayii achi guddataa dhuftee achi guddattee full moon taati. Kuni phases of the moon jedhama. Lunar phases kan jedhamu jira. Kan isheen dhalattee hanga guddattee deebitee dhalattutti lunar phase jedhama jechuudha. Kanaaf guyyoota 27.3 kana keessatti ifti aduurraa maddu kuni qaama addeessaa angilii garaagaraadhaan perspektiivii garaagaraadhaan yookaan kofa garaagaraadhaan waan argatuu fi qaama addeessaa ifti irra bu'e qofaa argina nuti jechuudha. Yeroo isheen qallattuu, yeroo isheen guddattuu, yeroo isheen akkas diimtaa deemtu arginaa jechuudha. Kuni effektii aduun irra yookaan ifti aduu rukutee ija keenya irratti mul'atudha jechuudha. Garuu kan nama ajaa'ibu addeessi tokko qalloo taatee dhalatte newborn gaafa jennu newborniin kuni guddattee
dhokattee deebitee dhalattee mul'achuudhaaf guyyaa 29 fudhatti. Guyyoonni lamaan kun eessaa dhufan yoo jettanii na gaafattanii baatii tokko keessatti yookaan ji'a tokko keessatti guyyoota 29 jiran kana keessatti guyyaa lama akka guyyoota 27.3 ani isiniin jedhe guyyaa lamaaf isaa olii kana carraan addeessi ifa aduu angilii garaagaraadhaan argachuu wal caalachuudha. Yookaan argachuu dhabdi yookaan nutti hin argamu. Baay'ee waan xiqqaa taatee fi waan nutti hin argamneefidha jechuudha. Gaaffiin bareedaa tokko immoo erga synchronous rotationii goote addeessi kuni yookaan erga synchronous fix ta'ee guyyaa 27.3 synchronous gootee ofirratti naannofte namoonni gama Eeshiyaa jiranii fi namoonni gara Kaanadaa yookaan Ameerikaa jiranii addeessa kana akkamitti argu gaaffii jedhudha. Mee waan yaaddan koomentii irratti naa barreessaa. Qaama addeessaa wal fakkaatu arguu hin danda'u namni bakka garaagaraa taa'e jechuudha. Qaama addeessaa kana bakka garaagaraa qaama addeessaa ishee gamtokkee ishee fi gamtokkee ishee garaagaraa arga malee maaliif ree perspektiiviin ija keenya nuti addeessatti ilaallu garaagaradha waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya tokko weebsaayitii naasaarraa akka ni argadhetti bitoota 8,2021 guyyaan kun addeessa keenyaa fi crescent phase kan jedhamudha. Crescent phasein kun feezii tokkodha. Feezii muuniin kun yookaan addeessi keenya gootu kan isheen newborn kan isheen dhalattu kwartarii kan isheen taatu kan isheen full moon taatu deebitee kwartar taatu deebitee dhokattu kun feeziidha. Kuno suura kanarran sinii kaa'a. Guyyaa kanatti March 8 kanatti addatti akka isaan qorannoo godhanitti yeroo addeessi lixaa deemtudha. Addeessi gaafa lixaa deemtu sanadha. Warning phase kan jedhamu. The warning phasein kuni maal umti kof akkas dalgee taate miniiree addeessi sun kan nutti mul'attu. Akkas taate golboo taatee gaafa mul'attu maal ta'ee warri namoonni mudhii lafaa ol North Hemisphere irra jiranii gara bitaatti galagaltee mul'atte guyyaa sanarra March 8 2021 irra namoota Hemisphere mudhii lafaa gadi yookaan South Hemisphere irra jiraniif immoo kofti addeessi uume kuni gara mirgaatti galagaleedha mul'atee jira. Kuni effektii bakka garaagaraa teenye perspektiivii garaagaraadhaan addeessa arginu dhiibbaa inni uumedha jechuudha kun. Walaleessaan keenya kabajamaan Dr. Zalaalam akkas jedhee waan yaadachiise. Lafti gandaagamee kan deemsa jaallattu jiini dukkan sobii kan guca ormaan koortu aduun hin sochoone kan qarii dhaabbattuu jedhe walaloosaa tokko irratti. Lafti gandaagamee kan deemsa jaallattu kan jedhu lafti hin dhaabbattu akka aduun baatee aduun lixxe jenna garuu akkas miti lafati itti naanna'aa jechuu barbaadeetti konseptii kanaanii. Lafti gandaagamee kan deemsa jaallattu jiini dukkan sobii kan guca ormaan koortu jechuun addeessi ifa mataa ishee hin qabdu. Jiini keenya ifa mataa ishee hin qabdu guca ormaan koorti ifa addeessi aduurraa yookaan biiftuurraa argattuun koorti malee ifa mataa ishee hin qabdu jechuudha. Aduun hin sochoone kan qarii dhaabbattu kan jedhu kana immoo naareetiivii nuti beeknu aduun baatee aduun lixxee kan jedhu kana hambisuudhaaf yookaan ibsuudhaaf iftuun aduun hin baatus hin lixxus kan jedhu ibsuudhaaf aduun hin sochoone kan qarii dhaabbattu jedha. Perspektiivii astiroonomiidhaan xiqqoo kana faallessuu kiyyatu hin taane aduunis gaalaksii Milky Way mataa ishee keessa akkuma istaarii akkuma urjii kaanii ni naannofte jechuudha. Hawaa kana keessa wanti fiks ta'ee dhaabbataan hin jiru. Hundiyyuu birqabaan naannaa relatiivii socho'a waan ta'eef aduunis ni sochooti. Garuu akka soolaar siistemii keenyatti walaloon kun ajaa'ibadha. Gara qabxii dhumaatti yoon isinii dhufe faayidaa addeessi lafa keenyaaf kennitu kamii? Of course faayidaa guddaadha kenniti, faayidaa hedduu kenniti. Garuu ani kan perspektiivii noticeable ta'e kan qabatamaatti argamu
isiniif haasa'a. Qabxii muraasa lamaan isiniif haasa'a. Qabxiin inni dura kaa'adhe giraavitiin addeessaa kuni dhaha galaanaa kaachisa. Tides yookaan tidal waves yookaan ocean tides kana dhaha galaanaa kana oceanii lafa jiru bishaan lafa irra jiru kana garba gurraacha gurguddaa kana tide yookaan dhaha galaanaa kana addeessatti kaachisa jedha. Harkisa addeessaa fi harkisa biiftuu walitti hidhaamee dhaha galaanaa kana meetira ta'e ol kaachisuu danda'a jedha. Meetiraan illee hin safarama jechuudha. Dhahi galaanaa above the sea level ammam ol ka'e kan jedhu jechuudha altitude isaa. Garuu harkisni biiftuu harkisa addeessaa kanaanii walakkaa gadidha jedha waan ta'eef dhiibbaan addeessi keenya dhaha galaanaa kaachisuu irratti qabdu guddaadha jedhama. Kun immoo faayidaa hedduu qabaata. Lubbu qabeeyyii garaagaraafis dhala namaafis environmentii stabilize gochuudhaaf dhahi galaanaa kun barbaachisaa ta'uu isaati. Inni kaan immoo addeessi lafti aksisii isheerraa akka hin sochoone orbiitii jechuu kiyyatu hin taane aksisii mataa ishee isa ofirra naannoftu jechuudha. Sa'a 24 gidduutti ofirra naannoftu aksisii mataa isheerraa akka hin kaane akkuma viidiyoo kana dura intarviiyuudhaan haasofne bal'inaan kabar gooneerra lafti keenya gaafa naannoftu tiltii qabdi dalga torkii ishee eeggattee baalaansii ishee eeggattee akka lafti ofirra naannoftuu fi akka sheek hin gooneef akka sheek yookaan hin sochoone gargaaraa jechuudha. Kun immoo waggoota biiliyoonotaa fi kilaameetiin yookaan haalli qilleensaa lafaa relatively stable akka ta'ee dhaabbataa ta'ee akka itti fufu kan godhu gargaarsa addeessaa kanaa isa guddaadha jechuudha. Viidiyoon kutaa duraa kana fakkaata. Viidiyoo kana yoo jaallattan laayik godha. Kutaa itti aanutti immoo waa'ee miishinii naasaa Artemis miishinii bal'inaan ilaallaa jechuudha. Amma achitti nagaan tura.